Anchi mina koo isin garsiisa malee suuraan ani feemasummaa kiyya fayyadamee mina meekaappii tokko dhaqeetiin dheengadda. Qaalittiin suuraan isaa itti beekte suuraa safaasamaa mijette. Viidiyoo meekaappii eegan ani booda viidiyoo kana fiddee kaameramaan imnaan fiddee narra dhaabdu maaleena suuraa si kaasuu fi beeysa godhachuuf hin jettu. Indee maallee kiyyaa kafalee bariin jeen so aan feemasaan jeen influencer waan ta'eef maallaqa yoo hin kafalle yookiin irraa naa buute malee hin ka'uun jeen sammuu fooloo kiyya miiliyoona takkatti agarsiisa. Qaalittiin achumaan maallaqa narraa dhiiste sammuu footoo na kaastee har'a na poostatte qoy isin agarsiisa. Abuuta eeganna sadaan si dibdee. Maallaqa xiqqoomaan kanneef maallaqa guddaan dibdii xiqqoomaan kanneef jechuudha. Qoy nama biraan fakkaata baramu garuu. Wow. Like hedduu bareeda. Bareeddu. Moodela addaa kana gootee si dibdee. Duuba maastaawoqii amaan dalaginiif. Wanti Akkaawuntii xiyyaarratti si dalaga maal jiin. miti. Akkaawuntii xiyya maaliif hin dalagaa fa'aa obboleetti duraa dhibba takka bakka ture. Yoo ganna shinde. Miileen soo namni ayaa waan dhimma tolu duraan ni misala laa dhagee. Akkam goote viidiyoon irraa waraabbattee jirti. Viidiyoon irraa waraabbatte footoo lafaa keessan TikTokii irra post godhatti. So wayini azira jirti naanta afaan Oromoon beektu ayyee. Wayini takka. Amma Ingiliffaa beekti eenyu Ingiliffaa itti haasaa jira dhuftee. Wayini dhagaa. Yaa haadhati wayini dhageeffadhu. Akka waan na dhageessee afaan kiyya beektu akkatti. Annaalina viidiyoon irraa waraabbatte si galee. Viidiyoon irraa waraabbatte footoo kaatesan yaa viidiyoo ni poosti ni goote ani immoo bisa maal godhaa poosti godhaa si galee miti. Si galee? Anti si hojjaa isaa jira barreessu. Lina. Na dhugaa dubbachi bareeda. Amma namni 20 fooloon kee 22 seenuu deema. 22 kun wanti dhaan siif godhame footoo qofaan siif godhame si galee osoo garuu moor viidiyoo uffata akka uffatu sanitti istaayiliin deemaa wallisaa manaan osoo hojjette moor fooloo guddaa siif godhan si galee. Fooloo si deebisee qoyme. Esh bakka anan hojjedhaan beektaa duraa beektaa barumsa si waa biraan hojjedha. Fooloo si deebisee Kanumatti miis Oromiyaa kiyaan hojjedha beektaa. Maal jettee? Viizit Oromiyaa kiyaan hojjedha beektaa. Sanaaf jecha beektaa badaa hojiin argadhu biyyootuma adda addaa gara biyya kee faallee deemneetu piroomooshinii goona beektaa. Eessa? Baalee kana Arsii kana ni deemna achi piroomooshinii beektaa warra viizit Oromiyaa faan. Akkasiin jettee ati viidiyoo hojjechuu maaliif sodaatta hin sodaatin suuruma qofa poostiin wani viidiyoo hojjedhu viidiyootu fooloo namaa fida. Video dheerina keetti fudhatte waraabu. Borii qabina hojjetta. No, guutuu isaa yoo sodaatte haafi mudhii oolla akshinii agarsiisa. Kan baay'ee dheeradha beektaan. Rakkoon hin jiru maali rakkoon namni kursii gubbaa dhaabbatee si haa waraabu. Anama kursii gubbaa dhaabbatee si waraabu osoo jiraatte na bira akka ajaa'iba si waraabu wallaahi. Ati kaameraamaanii qabdaa makiyaati. Mata rifeensa koo ofirraa mureen ture beektaa. Rifeensa ayyar mangadii dorgomee hostessi jechuudha. Hostessi dorgomeen ayyar mangadii waan hunda gaafanii meedikaal galuuf qabu. Dhullaan natti bahe beektaa iddoo kana kuwaas na dhukkubee.
godaanni siran as Haya. sanatti rifeensa ofirraa naade beekta. Ulaan hin banne ammallee Itoophiyaan ni jira. Dhulaan milikata gabbinaati bara. Sani furdate mucaan erga dhulaan Waan irraa. ammallee Rabbi ni jira lakkuma Itoophiyaa. footoo kiyaansi erguun danda'a madaan saree naafay. Wayi Maalan beekaan jira Haga dhulaan sitti bahee sirraa fayyee booda gabbachaa jirtaami. Wallah akkasii dhugaara. Kunoo dhugaa rabbi lakkunoo ilaalatu. Sana booda jijjiiraman qabda. Qoosaa miti dhugaa rabbi akkas jedhama. Dhulaan yoo si Amma bahe. naa wayyaa beektaa dura baay'ee dhukubee ture. Nama furdisaa. Eega dhulaan yoo si bahe sana boodan gabbatta akkas jedhama. Natti ba'u Neetworkiidha. baatee hojii galeeraa hosteesii waan meedikaali koo naaf natti mataa kollee ofirra naadee bakka nanniisi. Neetworkii si qabnaan viidiyoo sirraa jiru barmoolii keenya. Geeffadhu bakka amma viidiyoo hojjedhuti akkasitti. Neetworkiin koo baay'ee rakkisa. Akkas godhaa viidiyoo hojjedhu. Video hojjedhu riipoostii si Rakkoo haatuutu san booda vaariyaalii si bahaa foloo si bahaa. Ani leesuma barbaadee ni maakki rabbeedhiitti maaloo na jajjabeessi bakka vaariyaalii miti naaf ba'u ejentii meeqatu si hojjechiisna na gaafateera beektaa. Rakkoon qabu wallaahi ani sin gargaara wanta ati viidiyoo babbareedaa hojjedhuti natti ergi keessaan. Sheer naa godhu. Giza poostii Viidiyoo babbareedaa ani borii qabee hojjedhee sin agarsiisa rakkoon qabu. Rakkoo hin jirani. Atis obboleessa koo rabbeedhiitti na gargaari. Alleen akkuma keetii bara. Maalati modeela? No jechuun Okay. akkasitti beekamtii guddaa hin qabu. Hundinuu ilmi namaa hundi modeela ta'e dhume gudi bara. No modeelaa miti malee. Mataa kiyyaa'oo ta'e malee modeelaa. Maakki moodeliin bakka shanitti qoodama beektaa? Obboleessa yaa nama gabaabduudhaami modeel nayi. Banagaraachin ላይ ማለት ነው. Namni dheeraa qofa modeeliin ta'u namni gabaabaanis modeeliin ni ta'a. Hayi. Yaa ni ta'a dhugaa rabbiin dee nama miiqatti. Maaliif hin taane? No, moodeli akkati taatu jira. Moodeliin taayippii qaba maakki. Bakka shanitti qoodama. Modeela ishee ni modeelli. Bakka shanitti qoodama beektaa maakki moodeliin atamma footoo moodelii ta'uu dandeessa. Inni yoo maal ta'uu danda'a? Inni amma hojjaa isaan beeku. Amma hojjaan koo meetirii tokkoof 86 Inni jaadha. modeelii rifeensaati. Hair style. Kan rifeensaas ta'uu danda'a. Hayi amma rifeensi koo kan isaa caala bareedatu muruu baadhee raadhee dura. Okay, murtee amma. Ikkoo amma nayyar mangadiin immoo yeroo barbaada beektaa areedallee narraa muranii ture reefnaa biqilaa hara malee. Yaa pirootokolichaa fi bara pirootokoliidhaaf noormaalii murattee yookiin afur irratti akkas murachuu qabda. Noormaalii malee hin danda'amu. Ishi, bareeda. Bakka viidiyoo hojjedhu akkasitti. Akkas godhi bakka ajandaa kee tashaammaan hima kee yeroo Rakkoon qabu bakka. Okay, follow tolchadhaa. Ishinaa jiraadha. Ishi. Makishaa. Ishi. Achi siqi suuraan si kaasaa jira. Eenyu baanta? Isa baanta? Eenyu baanta suuraa kaasu jirtu? Maki. Bakki awwal arginaa jabaadhu yeroo gaarii qabaadhu. Ishi. Bye. Bye.